Nagaa fi jaalalli lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya hubachiisaa fi beeksisaa addaa qabna. Qorannoo taasifneen daawwattoota keenya 36,000 keessaa namooti 9,000 ta'an qofaatu subscribe erga godhanii booda mallattoo bilbilaa gadi tuquudhaan ol kan jetturraa kaawwatan. Kanaanis qophiin keenya yeroo gadhiifamu kallattiidhaan namoota 9,000 qofaa yaadachiisii dhaqqabaa jechuudha. Harka sadiin kan baay'atan yookaan namoonni 25,000 ol ammoo subscribe godhatan malee mallattoo bilbilaa gadi hin tuqne ol kan jedhu irra hin kaawwanne. Sababa kanaatiif wayita viidiyoowwan garaagaraa fi oduuwwan kiristiyaanummaa karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman isin dhaqqabaa hin jiran. Maarree kabaja guddaadhaan ammuma warreen subscribe godhattanii mallattoo bilbilaa sana fuulduratti isiniif dhufe sana ol kan jetturra hin kaawwatin ammuma gadi tuquudhaan irra kaawwadhaa ergaawwan keenyas argadhaa isiniin jenna. Qophii keenya irraa keessatti faarfataa Salamoon Alamuu Dubaayitti raajii ishee xilaa wajjin tajaajiluu irratti argamu. Tajaajila isaanii keessaa muraasa isin biraan ni geenya. Dabalataan daawwattoota keenya faarfataa Efreem Alamuu haala baay'ee namatti toluun guyyaa kaleessaa gaa'ela isaa dhaabbateera. Mudannoowwan adda addaas turaniiru. Mee mudannoowwanii fi qophicha jalqabaa hamma dhumaatti wantoota turan keessaallee viidiyoo isiniif qindeessinee ni qabna. Akka daawwattanii fi akka itti bohaartaniif isin biraan ni geenya. Sana hunduma dura garuu daawwattoota keenya gochaa sukkaneessaa waajjira kominikeeshinii Harargee Bahaarraa nu dhaqqabee isin biraan geenya. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuu Araddaa yakkaa amaanitti namichi maqaan isaa Abbaas Yaasiin Muusaa jedhamu gaafa guyyaa 24/11/2014 daa'ima isaa Sumayyaa Abbaas Yaasiin jedhamtu umurii ji'a 3 gocha sukkaneessaa irratti raawwateetu jira. Daa'ima isaa ji'a 3 kan ofii dhashee gudeedeetu jira. Gocha ciggaasisaa kanallee kan isin biraan geenyu ni ta'a. Manni murtii olaanaa godina Harargee Bahaa murtii akkamii kenne kan jedhullee kan isin biraan geenyu ni ta'a. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaaf biyya keenya ilaallatan wayita gadhiifaman hunduma dursanii akka isin dhaqqabaniif isin gargaara. Maarree like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenya keessatti gahee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara odeessa keenya jalqabaatti wal wajjin hadabarru. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Qophii keenya kanaan jalqaba irratti akkuma sila isinitti himne waajjira kominikeeshinii Harargee Bahaarraa odeeffannoo arganne isin biraan geenya. Gochichi baay'ee sukkanneessaa fi baay'ee waan gurra namaatti hin tolledha. Wanti akkanaa takkaa biyya keenya keessatti taa'amee hin beekamu jechuudhaan namoonni hedduun wayita ammaa kana maxxansaa jiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuutti Araddaa yakkaa amaanitti namtichi maqaan isaa Abbaas Yaasiin Muusaa jedhamu gaafa guyyaa 24/11/2014 daa'ima isaa Sumayyaa Abbaas Yaasiin umurii ji'a 3 gocha sukkaneessaan halkan keessaa sa'aatii 6 hamma 7 gidduutti iddoo daa'imni kun raftee jirtutti yeroo haati biraa gadi baatu gudeedee miidhaa cimaa irraan gaheetu jira. Manni murtii olaanaa godina Harargee Bahaa yakka raawwatame kana ragaa hospitaalaa fi nama bitaa mirgaa ilaaluun akkasumas namichi kun yakka raawwates amanuu isaatiin dhaddacha guyyaa 5/2015 ooleen murtii yakka raawwatame kana ni barsiisa jechuudhaan murtii adabbii waggaa 24tiin adabeetu jira. Yakka ciggaasisaa gurraaf dhaga'uuf ulfaatu kanarraa nama haa baraaru jenna.
Gara qophii keenya lammataatti yeroo darbinu daawwattoota keenya faarfataa Salamoon Alamuu fi akkasuma Raajii Yashii Xilaa Dubaayitti tajaajila irra jiraachuun isaanii ni beekama. Maarree tajaajila isaanii keessaa muraasa isin biraan geenya daawwannee walitti deebinu. Madara fayyifte godaanni san qabu gargaarsi kee bara ijoollummaa arras dhufee dura koo dhaabata yommuun taa'eetti yaadu abjuu natti fakkaata. Gargaarsi kee bara ijoollummaa ammas dhufee dura koo dhaabata yommuun taa'eetti yaadu abjuu natti fakkaata abjuu natti fakkaata. Gaaddisa kootati yeroo saafaa waan jechaan si dhabee maalan caafa teessoon finaan marse teessa mootii galata si'uuka keessa kooti eenyu jiraatota ati jirreeti tuulla hamaan irraan ciccirreeti karaa kee nagaan koo eegamaadha na tiksuun kee gooftaa beekamaadha. Qophii keenya xumuraatiin daawwattoota keenya faarfataa Efreem Alamuu haala baay'een namatti toluun guyyaa kaleessaa gaa'ela isaa dhaabbateera. Mudannoowwan addaas turaniiru. Mee mudannoowwanii fi qophicha jalqabaa hamma dhumaatti wantoota turan keessaatii muraasa kan itti bohaartuu ittiin gammadduu irraa barattuu jennee yaannu viidiyoowwan gaggabaaboo isin biraan hageenyu daawwannee walitti deebinu. ያው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ መግለጥ የሚወደው ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው በሰዎች ሁኔታ ውስጥ እና እንዲሁ በኤፍሬም በራሱ ባለበት ማንነት ውስጥ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን የተለየ ጸጋ የተሰጠው ልጅ ነው። አንዳንዶች ነጎድጓዳማ ዘማሪ ይሉታል እና ሲቆም አይታችኋል እንግዲህ እና ነጎድጓዳማ ዘማሪ እንደዚህ
ቅዱሳን ሲነስ መጀመሪያ በጣም የታወቀው ነገር ወጣው ዝማሬ ለየት ያለ በምሕረት ብዛት ቤታት ብተኸኛል ከፊት ጋር ደስታ ለኔ ሰጥተኸኛል ደግሜ የማመሰግን ምክንያቴ ብዙ ነው ከዚያ ከጨካኝ ነፍሴን ከሚፈልግ ከአውሬ አስጥለኸኝ ነው እስቲ እጃቻችሁን ከፍ አድርጉ እስቲ ያ ዳዊት እውነቱን እኮ እረኛዬ ብሎ የዘመረው በሉት ከአንበሳ ከድብ ስታተርፈው ያላንተ ማን አስታዋሻለሁ ገበታ አዘጋጀ ንግሥና አንተ ስታነግሠው ባይዘምር ይገርም ነበር ለምን እረኛዬ እግሩን እዘላለሁ ቃሉን እንዳይጎድል ጌታን አግኝቻለሁ አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተን ብዬ የትናንተ ዛሬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል እልልታዬ ብሷል አንተን ተረዳኝ አንተን እንዳነሳኝ አባት እንደሆንከኝ ዘመድ እንደሆንከኝ ወንድም እንደሆንከኝ እናት እንደሆንከኝ አባት እንደሆንከኝ ጥላ እንደሆንከኝ እናት እንደሆንከኝ ዘመድ እንደሆንከኝ ሁሉ ይስማ ለጌታ እንቁለት እስኪ አቤት 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 እግዚአብሔር እኮ ነው የደረሰው እግዚአብሔር እኮ ነው ኢየሱስ እኮ ነው እግዚአብሔር እኮ ነው የደረሰው
አንገት እንድደፋይ እንዳገረግር ከሰው በታች ሆኜ ነበረ ምኞቴ ጥላቴማ እኔም ማድረግ ከቶ ወይ ልፈቶ የማመልከው አምላክ እጁ ስለያዘኝ እንደገና ነሰለኝ Chipare
በምሕረቱ እኔን አቅፎ ያሳደገው አደረገኝ ሽቅርቅር ጠላት ይፈር ያቀርቅር አስታዋሽ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳኝ አስብልኝ አስታዋሽ የኔ ዳኛ ሰው ሲረሳኝ ምን አረገ አስታዋሽ ሰው ሲረሳኝ አስብልኝ አስታዋሽ የኔ ዳኛ ለመጨረሻ ጊዜ እስኪ ስወድቅ ላነሳኝ ለሚደግፈኝ ስለ ደጉ አባቴ የምለው አለኝ ተመስገን ተመስገን ይበል አንደበቴ በየዋሁ ጌታ ተይሞ ልዘምር ላመስግን ውለታ አለብኝ ልዘምር ላመስግን ውለታ አለብኝ ሰው የጀለስ ውለታ አለብኝ ለብዙ ሰው ታተለየ ወርውሮ ማይስቶ ሳኦል የተባለ አንተ ላይ እኔ ላይ ወርውሮ ለምንድን የሳተው አንዴ ለፎቶ ዞር በለ እናንተ ገባ ጥሩ ቦታ ሲሆን
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin nuyi yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif eebbifamaa. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenya kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa sana fuulduratti isiniif bahuu ala tokko gadi tuquu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan keenya wayita karaa chaanaalii keenya gadi isiniif dhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Ergaawwan keenya share gochuudhaan like gochuudhaan yaada keessan immoo koomentii irratti nuuf qooda. Waan daawwattaniif eebbifamaa. Saatota muraasa booddee odeeffannoo gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan turaa.